Ganki husni ashamsuutiin jaama itti gaafatamtuu aadaaf turizimii aanaa meettaati. Iddoon amma itti argamnu ganda calanqoo lolaa jaamti. Haa ta'uuti akka aanaa meettaatti iddoo hawwata turizimiif ooluu danda'u baay'ee qabna. Goda hambaallee garagaraa hedduu qabna. Isa kana keessatti gaamma kana keessaa tokko goda giboo jaama. Inni kun isa lammaffaa ammaan tana laallee dhufne keessaa tokko. Godni isaa yoo ilaalamu waa bal'aa of keessaa qaba. Gizee hawaasa irraa takka odeeffannoo manguddoo irraa fudhannu iddoon kun godnummaan kun hulaa sadii akka qabu. Gara mirgaatiin lama akka qabu, bitaadhaan immoo tokko akka qabu. Yeroo keessa deemamu immoo akka bishaan jiru hawaasni kaasaa jira. Garuu qorannoon alatti caljannee seenurra qaamni waan kana qoratee iddoo kana nu mul'isuu danda'u akka aadaaf turizimii godinaattis akka oromiyaatti illee wanti kun xiyyeeffannaatti kenname kan kana oliitis baay'eetu jira. Aanaan meettaa iddoo hawwata turizimii bal'aa qabdi. Nuuf laalame bakka kanarratti illee xiyyeeffannaan kennamee fi iddoon kun yoo misoome nulleen gara keenya waan dandeenyu ni goona. Garuu wanta humna keenya ol ta'e qaamni jiru hundi nu deeggaree wanni kun akka hawaasni irraa fayyadamaa ta'u yoo taasifne awwaan gaarii na fakkaata waan jiruun kaasuu barbaada. Galatooma. Egaa walumaa galatti kan itti argamu aanaa meettaa keessatti aanaa meettaa keessa holqoonni garagaraa akka jiran waliin deemnee daawwachaa hin turre. San keessa addatti hamma jiru kunis holqa wantoonni garagaraa jiran akka ta'e jiraattota naannoo irraa argaa jira. Kanaaf qorannoon addaatu isa barbaachisaa. Qorannoon addaa holqoonni garagaraa kun gartee qabeenya biyyaatiilleedha, bareedina biyyaatiilleedha, turizimii biyyaatiilleedha sababteef xiyyeeffannoon itti kennamtee haga qorannoo sadarkaa Itoophiyaatti isa inni barbaachisus waliin argaa jira. Kan itti deemnu ta'a. Iddoo ganda muummata qarree aliyaadhaa araddaa ganda calanqoo lolaa jaamte. Bakki amma jiru tun goda giiboo jaamti. Kanaaf goda kana ijoollummaa irraa kaafne keessa seennee muchaa akka loon jaamusiitti tarreetti akkana qabaa jechuudha. Keessa gizee seenne. Akkasitti gizee akkana keessa ol deemte harka mirgaatti goda hulaa abba lamaa jira jechuudha. Takkarraa ol jirti, takkarraa gad jirti jechuudha. Akkas gizee ol kutte abbaan karaa mirgaatii fi karaa bitaa godhatu takka harka karaa bitaadhaa godhati jechuudha. Sanirraa anta karaa mirgaa godhatu saniin seenee ilaalee jechuudha. Shimbiroonu seenuu namatti hin dhiiftu. Hodduudha. Bal'aadha keessatti ol jettee deemtee eega ol jettee deemte booda deebitee jilbiifattee akkasitti deemte jechuudha. Bikka ammaas jilbiifattee deemtu jira gizee san bira dabarte ol kaatee deemtus jirti jechuudha. Magaalaa fa'aa mul'ataa jechuudha. Guddoo gurra keenya wayii taa'ee namoonni asitti fagaatee jirutti magaalaa fa'aa jira. Magaalaan agarra garuu bishaan agarre. Bishaan galaana guddaa deema. Bishaan guutuutti magaalaa jira. Bishaan jira bishaan. Bishaan guddaa. Bishaan kanatti kayaa kan nutti afaan gaddeemu fakkaata taa'ni ta'a. Keessa miilallee keenya ilaalle jechuudha. Bishaan moo? Bishaan. Seentanii miila? Bishaan ilaanga asitti akkanatti akkana jennee akkana gakkanyee akkas keessa gakkunnee laallee sodaannee. Miilli qabtachi. Deebinee jechuudha. Miilli jinda qabne jechuudha. Bishaan san keessa. Bishaan garuu fageenya akkasii dilas hin qabu jechuudha. Kaniin ammaas irraa dhagee jaarsaa tokko jira geelotana. Aadem Ibroo jeniini. Bikki nuti seenne tuni mucha akkanatti irratti galee haa jiraatu malee bishaan xaliila kana dhab godha. Hulaarraa gadii san waa jiranii jee nutti hime jechuudha. Nama guddaadha. Qorannaa dhafadhaa jechuudha. Gadi fageenyaan? Laalamuu dhafadha.